السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام هركفون المان أرومو جرا جرتو فيا ويا بقى جراتني بقى رمى جاي نجاهي كيروهم قلقلتيس كيروهم نمو بريسن يفتح بيجي الدنيا مرة جرت المان أرومو ده إيجا كم ركو جرينيا تي في ركو دينوم ما تبجى تبيجي رافج أنا بقى دادا جرات هاجر هندي كيسانو بقى جراتني بقى يروه نجايني warri qalbiin gara biyyaa yaadaa jirtuu fi saba isaatiif yaadaa jirtullee rabbii yaaddoo keessaa nu baasuu bilisummaatti nu baasuu rakkoo deemtu hunda jala rabbii nu baasuu furmaata rabbii hafitu jecha diina biyyarra nu dhabamsiisuu deemullee rabbiin isaa salphisuu fayyaa nuutaa jira addaadha warroonni haarawaa taatanii nu dhuftanillee akka nu dabalamtanii nu jajjabeessitan maatii nuuf taatan isin jechaati sheer laayik godhaa nu jajjabeessaa baga jiraattanii egaa oduu biyyattii keessa deemtu hundaa'uu hanga dandeenye tokko walii gabaasuun dirqama waan ta'eefu dhaamsa ummata keenyaafis wani dhaamnus kana keessaan argama taha baga jiraattanii hanga dhumaa akka nu daawwattan nu jajjabeessa irra deebiidhaan fayyaa taadha. Egaa guyyaan har'aa kanas waan deemaa jiru ulfaataa ta'ee himaa jiranii uummanni keenya egaa hanga ta'e tokko walis dhagaa jira walis quba qabaataa jira shira biltsiginnaan qabattee deemaa jirturra uummanni keenyas of bararaa jira. Haa ta'uti duguggaa sanyummaadha. Duguggaa sanyummaadhaaf lafaa kaatee bara meeqa ijaaramtee bara meeqa of dhaabdee walirra xiyyeeffattee deemaa jirtu akka fashaloottuuf ammoo abdii itti qabna rabbirra ilma namaa duun taane rabbirra abdii qabna. Egaa kanaafuu ummanni keenya burjaajii keessa galee ture warri burjaajii keessa gashees warroota ammuma durallee ummata keenya yaaddoon qabne ummata keenya firrifanne gaafa ummanni keenya buqqa'ee manni isaa gubatee manni ilmaan isaadhaa mana hakimia keessatti akka afoon nyaatamuudhaaf itti hajamutti kitifamee namni ilmi namaatti taphamee sun hundi irraafatamee har'a diinaa wajjin kottaatii du'aati jedhanii ilmaan keenya gowwoomsaa jiran ganda gaafsan itti roorroon tun hojjetamtellee keessaa fuudhanii warra gowwoomsaa jiran maallaqaan lubbuu namaa nama gurgutuu jiru jira 10,000 fi qawwee takka takkatti kennanii ummata keenya kaleessa of ijaaranii kana godhaa turanii har'allee akka gabaasa dhagaamutti deebi'ee warra dhufee jira warri immoo keessa dachee baqatees ni jira jechaa dubbataa jiran. Haa ta'uti uummanni keenya burjaajii akkasii keessaa of qulqulleessuudha qaba. Hawaasni keenya bakka kanaaf qulqulleessuudha qaba. Diina isaaf deemuuf diina aangoo deemuuf diina immoo uummata Oromoo walloo balleessuuf deemutuun biyya teenyatti wal gahe. Diina aangoo deemuuf kunis fira nuu ta'uu hin taane garuu lafee fi lafa keenya saamuuf waan hin deemneef nama aangoo deemu. Warri immoo lubbuu teenya dhabamsiisee lafa teenya fudhachuudhaaf deemu jara kana walitti bu'ee jira. Nuti isa lubbuu teenya dhabamsiisuu deemu wajjin loluu har'a hin qabnu jechuudha. Biyyattii keessatti warri kaabaa kun hundinuu ilmaan Oromootiif firan ta'u yoomiyyuu hin ta'u jecha. Haa ta'uti garuu bakka itti wal dhabantu jira isaanumti diina tahanillee isaanumti bakka itti wal dhabantu jira. Diina lafaa fi lafee deemutu jira. Diina immoo aangoof deemutu jira. Kana garaagarummaan isaa hanga kana warri beeku adda madaaluu danda'eenyu akka ta'u. Kanaafuu har'a waan qabatamaan jira jenneetti amannuu fi waan ammoo godhamaa jiru argaa jirurra waan dubbataa jiru kun. Biyya hawaasni qotee bulaan keessa jiraatu maasaa isaa bobbahee mana isaa galu yeroo amma namni makara alaa galchatu jireenya ofii jiraachisuudhaaf lafaa ka'ee halkan dhaabbataa bulee guyyaa dhaabbataa oolu kanatti namni xayyaaraan hawaasa lafatti tumu lola lafa isaaniirraa fi magaalaa isaaniirraa baasanii hawaasa aanaa arxumaa fursee irratti godhaa jiran kun lolli kun lola sanyummaa balleessuuti wanni biraa tokko hin jiru jechuudha. Bakki tuni karoorfamtuudha. Bakki tuni lola barana nurratti ta'e irratti karoorsanii kaartaashii fudhatanii lafa kaataniiti. Wanni kaartaashii fudhatanii lafa kaatanii ammallee lola uummata keessatti karaa isbaaltii dhiisanii magaalaa dhiisanii baadiyyaa bahanii lola baadiyyaa keessa gaggeessaniif lafti tun akka uummanni keenya rasaasaan miidhamuuf. Uummanni hin offolle akka himaa jiranitti dubartiin saani ijoolleen daa'imni rasaasaan hin offolle jechuudha ganda keessatti. Ganda dubartii fi daa'imni keessatti jiran keessatti kararraa maqadda lola armatti banuuf taa'a jee oduu mootummaan uummata kararraan kaasiin oduu hizbii kararraan masiin magaalaa jaraarraa dabsanii waan ni gaggeeffamaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaan Caffaruubit Oromoodha. Maqaa Oromootiin jirtis lafa Oromootis kan Oromootis. Magaalaa san kee qubatanii loluudhaaf qarqara qubataniiti garuu hin taanee fi lafni hin mijjannee fi baqatanii deemanii magaalaan kaarra godhi kan jiraati hin sheenne jechuudha goda san hin qabanne jechuudha. Dhiisaniiti lafa uummanni qotee bulaan jiru lafa uummanni jireenya itti gaggeeffatu keessa taanii uummata
akkaan lafarraa daguuguudhaaf lafa kaa'atan jechuudha. Garuu jarattiinis dhuftee uummata bakka sanii isaan xayyaaraanis madifiinis dhahaa turan kaaftee kaarra qorii afaan geesse jechaa dubbataa jiranii. Haa ta'uuti ani bakka ishiin geessee fi bakka isaan gahanii mullee hin barbaadu miidiyaa irratti rabbiin haa nassaru. Waan biraan jennu diina nu balleessuuf karoorfatee nu keessa qubate warra nurraa kaasuu deemu rabbi haa nassaru kan jennu jechuu barbaadeeti. Lolli ammaas aanaa Arxummaa Fursee keessa gara aanaa Jiilee Dhumuugatti wal geessaa jira. Garuu hawaasni miidhama guddaa keessa galee jira. Uummanni buqqee ala bahee jira. Qabeenyi namaa barbadaa'ee jira. Lubbuun namaa akka malee badee jira. Lubbuun namaa hin offollee lolli marsaa sadaffaa walloo ta'e kuni ilmaan walloo yoo lakkoonne eega Abiyyi Ahmad dhufe jechuudha. Lakkoonneen dhumu. Marsaa sadaffaa lolli biyya teenya irratti ta'aa jiru marsaa sadaffaa ta'ee jira. Lolli qindaahaan dhaabbata qabu jechuu kan hizbiin qabruu dadhabee sheewalaan qabrame namni bara kana gara jiru walloo keessatti nagarree bara namni saaruu kana namarratti amee lubbuun nama afoon ciccitee lafatti gubatu bara kana agarre jechuudha. Takka agarrees hin beenu dhageenye hin beenu. Namni kilaashii inni du'aas wala jeesas beekaan hawaasni wala jeesa sun nuuf haarawaa miti jechuudha. Awwal marra namni dabbaabaa fi xayyaaraan nu dhahee reefka lafaa kaasuu awwal marra agarre. Bara dargiitis bara dargiin baduuf jiru wayyaanee masanan lolee gaara amma keessatti wal lolan kana jechuudha. Amata tokko guutuu waraanni dargii taa'ee uummata keenya dararaa ture gaara san kee. Garuu gaafa ishiin dhuftee oduu isaan hin tuqiin achiin dabarteetuma gaafa taa'ii dhootte inni kun baqatee baadiyyaa keessatti achitti boojihame jechuudha. Ammaas warri gaara san irratti taa'ee qalmi isaadhaa qori keessatti akka ta'e kun shakkiin hin jiru jecha. Gaara gubbaa taa'anii ilmaan qotee bulaadhaa dubartii daa'ima xixiqqaa madfii gubbatti dishqaadhaan loluun kun yoo isaaniif cubbuu ta'een dararre wani nama dararu hin jiru jecha. Karoora kana warri karoorsees amma rakkoo kana hunda uumamaa jiru maajateen gubattee jirti. Mootummaan federaalaa nu wajjin loluutti hin jiru. Liyyuu heliin nu wajjin loluutti hin jiru. Maajateen gubattee janiiti ofii isaaniitti gadhiisuu jiran jechuudha. Gochi kun maaliif? Ammallee waraanni dabalataan akka dhufee fi uummata walloo akka miidhuudhaaf kadhaa jechuudha. Kadhaa wanni kun siyaasa kadhaatti jiran waraana dabalataa gaafataa jiranii jechuudha. Maaliif akka uummanni keenya miidhamu jiruu fi akka uummanni keenya buqqee manni uummataa gubatu jiruu fi dhahamutti jiru waan arganiif kana hunda karoorsanii ammallee maajateen gubattee jirti waraanni nu wajjin loluutti jiru waraanni akka nu dabalamu jedhanii gaafii kanas wanni dhiyeessaniif kanaaf jechuudha. Maajateen namni maajateetti lolees hin jiru namni dhiyaatees hin jiru namni gubees hin jiru wanni tokko kujiba jechuudha kujiba dubbiin dhugaatirraa fagaate jechuudha. Gama biraatiin ammoo warri amma dura ilma namaatiif yaaddoo hin qabne aangoo isaatiif dhaabbatu kursii isaatiif dhaabbatu gaafa rakkoo isaadhaa hawaasa waammatu gaafa immoo ofii mijjate hawaasa shan ejee arrabsu aanaa taan irraa shabakaa kutaniiti aanaa taaniin inni hayyuun akka abaluu sheekichi akka abaluu ulameen akka abaluu masgiinni akka abaluu wanni sun babbadee barbadaa'ee jira kottaati lolaa janiiti hawaasa oromootiif hawaasa oromoo walitti buusuudhaan jala fashalaa'e jechuudha. Walitti buusaniis garuu jala fashalaa'e. Aanaa Jiilee Dhumuugaa keessatti bulchaan kamiseedhaa walitti qabamanii rakkoo akkasii uummatatti uumaa jiran garuu jala fashalaa'ee jira ittiin milkoonne. Ittiin milkoonne isaanillee fashalaa'uuf ta'an jechuudha. Nageenya uummataa, nageenya hawaasaa, nageenya daa'immanii, nageenya dubartootaa kun hundi isaanii yaaddessine. Rakkoon ulaa jaarrarratti tahamaa jiruu fi rakkoon caffaaroobit keessatti ilmaan namaa afoon isaadhaa akka waan itti hajamutti waaddamee gubame sun hanga ammatti isaan hin gabaafne jechuudha. Hanga isaan amma isaan hin gabaafne akkuma namtichi jaartii takkatu jira Finfinnee kana keessa jaartii dullattii takka waan biraa naasottu wama aangoota durii san malee warra abbaa hirrummaa durii san malee naasottu dullee takka mideera deddeemti. Akkasuma warra olola durii san malee waan biraa afaan keessatti danda'e hin baane guruu isaaniitti hin dhageenyetuun shira akkasii kan uummata keessatti oofaa afaan isaanii gabbee hawaasni miidhameen jani wayyaanee meeshaa keenya zarraftee yaada san malee namtichi Adam Boommadee jedhamu dhalata Oromooti ooma kana manguddoodha ooma kana abbaa bokkuu jaa rabbi buquu isaa cabsu afaan baasee an abbaa bokkuuti jedha. Ilma Oromoodhaa akkanatti lubbuun isaa lafarratti
gad dhangala'ee dhiigni gandi namaa gubatee qabeenyi namaa badee ummanni dutaaziyaan ta'e reef qofi hin qarbatiin baqate kanarra kilmaata akkan dubbanne booji'amnee wayyaaneen akkan godhee wayyaanee kun si ani wani na dhibaa jiru tokko yeroo ammaa kana yeroo namni dhiiga namaatiin daldalutuun dhufee jiramu yeroo namni dhiiga namaatiin daldalee waa nyaatutu dhufee jiramu yeroo makijibaan malee jireenyi gadi hin dhaabbanne aangoon hin dhaabbannetu dhufee jiran dubbiin kun na dhiba. Bulchiinsi kun yoo kijibe malee yoo gaafuma tokko hawaasatti dhugaa gabbaase maali rakkoon isa mudattu sireen kijibaan dhaabbatte ni bultiitti fakkaate qoodaan harreedhaa girgiddaa ittiin jaaran gaafa inni yooseen cittiin harcaatii jan girgiddaa gadhiifte mana sinuu gaafa suma jiga wanni kijibaan ijaarame gaafa dhugaan dhufte jiga kijibin ijaara waa garuu gaafa dhugaan argamte immoo bakkuma sadi dhangalaachumatti abbaanuu lafaa kaasuu hin danda'u jechuu lammata deebi'ee. Kanaafuu wanni nama ajaa'ibu immoo deebinee ammaas lolli kun eega gaafa Tigraay irraa ka'eeti kun Oromiyaa walloo sheenee jira jechuudha. Hanga gaafa kombolcha sheenutti gabaafamaa ture miidiyaa jaraatiin. Qilleensarra deemuu jira, miidiyaa irratti haasawamutti jira, warri buqqaatotaa jedhanii, warra beela'ee jedhanii, warra ilmaan jalaa dhuman jedhanii silaa wanni isaanii matan wayyaaneen akka nu godhe nu zaara fijaniiti himataa turanii jechuudha. Amma immoo egaa ishiin bira dabartee mootummaa hamataa jiran mootummaa komataa jiranii jechuudha waraana mootummaadha. Namni dhiibbaa uummata keenya irratti godhaa jiru namni lola uummata keenya irratti godhaa jiru namni heddummaa lolaa biyya keenya godhaa jiru waraana mootummaan gadhiisa kana jechuudha. Ni beekna. Bakka lafti lolitti malutti lolan bakka ishiin barbaaddetti lolan hawaasa lolaa jiran hawaasa jiran. Qabeenya uummataa barbaadeessan mana uummataa dhahanii lubbuu namaa balleessaa jiran nama maasaa keessaa galu qullaatti rasaa isaanitti buutanii ajjeesaa jiran jechuudha. Nama isaaniif nyaata fuudhee isaan bira nyaachisee ture hoggaa ofii echii gadhiisan lafa ajjeesanii jechuudha dhiisanii bira deeman. Kana warra hojjetuuni biyya bulchaa jiranii nutti ergan yookiin seera kabachiisaa jiranii biyya keenya irratti lola bananii rakkoo kana uumaa jiran. Wannan jechuu barbaade irraa hin dubbii karaa biraatti isheen egaa lapheen nu dadhabe miidiyaan amma dura buqqaatota jee ummata gabaasaa ture rakkoo ummataa himaa ture tokkichi isaadhaas bahee ummata Oromoo walloo mee haa ta'uti ummata Oromoo walloo shaneemti buqqifte ajari shaneetuun buqqise yookiin ammoo TPLF buqqise kunoo buqqaatota mana arma jiran beelahanii arma jiran lubbuu nama manaa darbee jira rakkoo kana tokkichi isaanii himne jechuudha. Diinummaan kanaa oli mootummaan biyyattii amma bulcha jee of waamu kun nuu qabu wanni biraa jiru tokko hin jiru jecha. Diinummaan ilmaan Oromoo irraa qaban kun ifaa ifatti wanni mul'isaa jiru hanga arma geenyutti miidiyaan jara kanaa jala deemeeti waan hunda fidee gabaasaa dhufee armaan gahe. Eega kombolchaan gahe armaachi keenyaa mitii dhabamaa ta'anii sagaleen isaanii dhagaamin wanni isaanii waliin bahin kan beelee sachumaanaa dhabamu kan du'e sachumaanaa dhabamu kaayyoo ja'an harkaa qaban jechuudha. Dhugaan gabaasin kijiba maan gabaafne yoo dhugaan gabaasin hin barbaannu maa kijibaas baanii shanee fi TPLF tunfitee kunoo nama manaatu du'e kunoo nama manaa buqqee janii maa walloo keessaa hin gabaafne maa dhugaa irraa dhabnu maa kijiba isaanii dhabne duraa isaan kijiba malee dhugaa dubbatanii hin beekani. Kuni fakkeenya warra jala deemtootaaf haa ta'u jechuun dubbatutti jira jechuudha. Warra dhugaa beekuu fi Oromoo qulqulluudhaan dubbatan jiru dubbii isa kana. Fakkaattoota garaan bulanii fi warra nama jala deeman agartee warra kursiif deeman warra qoonqoo ofiitiif maallaqaaf jecha lubbuu isaanii gurguraa jiran isaaniif hin dubbataa jira jechuudha. Namni dhugaatti haaja'uu fi nama dhugaa dubbatu ilma Oromoo tokko du'eef namni quuqamu dhugaa jallatte oduu argu nama lubbuu namaa balleessuuf of jaaree fi nama lubbuu namaa balleessuu deemu harkan dha'uu fi harkan cabaccabuu fi qawwee isaadhaa kaasee nama loluu hin deemu jecha. Lubbuu tana itti gaafatama namni bakka malletti lubbuu tana baasuudhaaf bara itti gaafatama. Lubbuu ofii maallaqaan gurguree deemuu bara itti gaafatama namni. Garuu lafa keetiif lafee keetiif jecha ulamaa yoo achi deemtee gaafatte siiman deemi jihada godhisiin jenii lafa keetiif saba keetiif fira keetiif maaliif hin doonere diina sitti dhufe immoo nama amantii hin qabne nama kaayyoo hin qabne nama tola siin oolle nama lama lubbuu fi lafa daa'ima kee jeesuuf deemu lafa kee saamuuf deemu wanni ati mana teessuuf hin jiru san inni barana jihada ajajantu sun kana jechuu amma. Warri kaleessa jihada jee kamisee taa'ee ajajaa ture amma sanbatee taa'eeti ulamaayin abaluu du'e hayyuun abaluu du'e manguddicha abaluu du'e kottaati ummata yaa jeeti ummata maallaqa kudhan kudhatti kennee oduu jihada ajajuun taane ammaraa jira jechuudha. Hawaasni egaa wal bira gahetti abool meenyuti boora rabbii sadi shara Allah islaama rabbii otan nurraa deebinu nu diina cabsuu jira ogaa jeen inni qaanfate baqate inni garaan godheef ummata wajjin loluu jira.
warri jaalattanis warri jibbitanis arguuf teessan jechuu akka warri sobaan deemu tibba takka hin baane. Abba hiriira baase, abba seera baase, abba dhugaa dhosse kana hundaahuu rabbiituun buuse jechuu. Rabbiituun buuse. Rabbiin waan anan katabee fi waan an hojjedhe malee waan inan dursii katabe sirra kaahe malee sin geessu jee quraan keessa dubbatee jira jechuu. Kan lubbuun isaa du'us kan qaamni isaa citee irraa dhabama ta'us hundumaa rabbiin gaafa uumu hundumaa irratti katabee jira. Wanni taamu kun hundinuu ilmaan wallootis wanni amma irratti gaggeeffamaa jiru marsaa sadaffaa bara 2019 barana deebi'ee bara 2020 takka amma deemee 20 takka dhumarra geenye jirra. Bara kana keessa jechuu bara kana keessa lola lammaffaan dura tattaafsame ilaala. Mootummaatuun mootummaa wallolee kana fudhannu ilmaan walloo mootummaa wallolee hin beennu. Nuti mootummaa ilmaan hawaasa qotee bulaa loletti beenna. Kana hoggaan siniin jiru ragaa qabna. Ragaan nuyi qabnu maali? Miidiyaan uummata keenyas bahee miidiyaan isaanii lubbuu namaa gabaase meerre nama qabeenya gubatee qabeenya buqqa'ee uummata buqqa'ee qabeenya saamame meerree hoo dubbate mootummaan wanni nurratti dha'utti jira. Xayyaara nu dha'utti jira. Madifii nu dha'utti jira. Lubbuun namaa dhabame eega ammatti wanni lakkoonne gaafa takkittiidhaatu gara 100 oliin lakkaawwameera. Guyyaan lama kana keessa wanni dhume lakkaa'amee dhumu jee uummanni mataa jira jechuudha lakkoofsa hin dandeenyu. Ganda takkittitti yookiin abbaa warraa tokkichinuu nama meeqa du'e kan jedhan ulaa jaararraa himaa jiran jechuudha. Ijoollee daa'ima dubartii rasaasii itti faca'utti jira. Warri abbaa irreetii fi warri gabrummaa jibbee walitti bobbahee hawaasa miidhaati jira. Lafa isaanirraa warroonni amma uummata Oromoo walloo jibbinsa qaban kun lafa isaanirraa qajeelfama kennanii fi uummata hawaasa keessatti jiraattota keessatti lafa uummanni keenya jiraatu qotee bulu keessatti gaggeessaniiti qabeenya uummataa dhabama godhaatii xeefii uummataa balleessaatii midhaan uummataa saamaatii balleessaatii rakkoo kan hunda gaggeessaa jiran. Warri ammoo aangoof deemuu fi dhugaa uummataa dhossee soba isaanii abbaasee himatu kanan himuu rakkoo uummataan himuu TPLF akkana godhe TPLF akkana saame TPLF akkana jee waan akkasii yaadaatii uummataaf dubbii takka dubbata jechuudha. Miidiyaan isaan ittiin hammarraa fayyadamaa turan hanga eessaa deemanii footootti ka'anii hanga baatee deemanii nuti akkana deemna jedhanii bulchitoonni amma godina kana keessatti cubbuu dalagaa jiran kun godhaa turan har'a eessa goreeti. Miidiyaan isaan irratti dubbataa turan har'a eessa gore. Cunqurfamuun keenya bara 400 keessaa ilaa ammaatti itti jirru ragaa yoo kun ilma namaatiif hin ta'e wani ragaa namaa ta'u hin jiru jechuudha. Barana soomana keessatti lola Ramadaan nurratti bu'een osoo jawwaalli jiraatuu dhabe ilmaan Oromoo walloo jawwaal harkaa qabaatuu dhabanii sawwaranii gabbaasuu dhabanii wanni tokko hin dhagamu miidiyaan hin baasu jechuu gadi. Oduu ilmaan Oromoo walloo ofii sawwaranii miidiyaa bilbilaan himanii gabaasa kana kennuu dhabanii miidiyaan tokko hin argu jechuudha. Miidiyaan kijibaatis hin dhaqu miidiyaan haqaatis hin dhaqu. Ammaas ammoo ni agartan warri walloo nama hammana buqqee ala jira nama hammana du'ee lafeen isaa dhabamee jira nama hammana tun du'ee awwaalamee jira hin dhagahamu. Maaliif isa Oromoo fan dubbadajuu jarri hin dhiyeessu. Isa immoo mootummaan ayyame jarri nuuf diinaa nutti dhiyaatee waan kana hin gabaasu. Rakkoon teenya bakka tana jirti jechuudha. Oromoon nuu dubbatuu dhabaafee oduu hin taane Oromoon walloo fan dubbadajuu hin ugguramaa oo didamte hin ajjeefamaa. Kan Oromoo wallootiif dubbatuudha walloo dhufe kara deeman ilaa ammatti dhabama ta'eera jechuudha asiin isaan jiru. Waan biraa badiin qabu warra walloo maa dhattee ilaalte warra wallootiin maa dhaabbattee dhugaa warra walloo dubbatte waan jaameef dhabama ta'e jechuudha. Namni sunis waan biraan dubbanne. Hospitaalli nagaa walloo keessa hin jiru. Faarmaasiin nagaa walloo keessa hin jiru. Bishaan nagaa walloo keessatti uggurame hin jiru. Ifaan nagaa walloo keessa hin jiru. Wanni hundi jenetarri gaarii walloo keessa hin jiru waan jee dubbatee fi dhiibbaa kan hunda ifa baasee fi yuunivarsiitiin takka hin jirtu. Dhugaa hin jiru wanni kun hundinuu. Haakimii feenaan isaan keessa dhanna ifaanuu isaan tunuu sheedaa dhugaa fedhan nurraa dhaamsan isaan keessa. Wanni kun hundinuu farmaasiin gaariin nu jiru isaanuma keessa jechuudha. Kun waan kijiban ta'in waan dhugaa ta'e lafa jiru dhugaa lafa jirtu waan dubbateef uggurame jechuudha. Miidiyaanis ammaas rakkoon ilmaan Oromoodhaa kana jee gabbaasu waan hin jirreef jira jennee ittiin amannu hin jiru. Inni dhugaan dubbadha Oromoo fanaqa dubbadha jee in ajjeefama hochi dhabe inni hidhaman ukkaanfama hin dhaqu dhugaa san baasuu hin danda'u.
Inni dharaa immoo mootummaan ayyameef bakka kijibaatiif bakka fira jaraa malee bakka dhugaa Oromoodhaatii fi bakka ilmaan Oromoo dararaman qilleensatti gabbaasuun isaaniidha. Isaanuma rakkisaa hin baasan. Maaliif irsoota isaaniitii fi abbootii isaaniituun waan Oromoo walloo jibbaa qabaniif karoora bara meeqa itti fayyadamuudhaaf ilmaan Oromoo walloo dhabamsiisuudhaaf dhaabbataa turantuun kana nu godhe. Walloon gosa lama. Walloo diinni boojee fi walloo diinni jibbitaaneeti jiraataa jira jechuudha. Kaabaa fi kibbatti. Walloo hoggaa jennu biyyi guddaa. Garuu hoggaa laalletti xiqqoodha jechuudha Oromoo. Kana keessa maaltu nu xiqqeesse? Kaan diinni bitee jira. Diinaan boojamee ofuu wallaaleera. Kaan ammoo isatti tahee jiraatu wallaalee aadama Oromoo san qabatee afaan isaa gurguree jira. Kaan eenyummaas afaanis lafa isaatis hundumaa gurguree galee jira jechuudha. Ija dhiqate yoo ta'e Oromoo jettee ammoo bishaan kaasee rakkoo akkasii kana kan uume diina kaleessa santuun Oromoo walloo armatti haftetuun lafee gooramaatti taate. Lafa tana deebisanii jaraa kennuudhaaf lafee gooramaatti taateerti. Jarri fudhatuudhaafis lafee gooramaatti taate gadi hin buutu akka nama samaka nyaatee yookiin qurxummii nyaatee armarra akkatti amaliyyaa godhan malee malli dhabamee yookiin obboreeshin godhanii malee santuun keessa jira obboreeshin as godhanii baasuudhaaf lola walloo irratti labsanii jechuudha. Garuu obboreeshin godhuudhaaf ammoo yoo si goone ni du'otaa yoo itti dhiifne sirra akkatta janii ni jiran. Wanni amma walloo keessatti deemu nama lafeen asirra akkatta obboreeshin si goonan ni du'otaa. Yoo sitti dhiifnes ammoo ni du'ota janii ni jiran. Santuun isaan rakkisee akkana ta'e jira jechuudha. Obbidiyoon ammas baatee waan walloon dubbanneef obborishiinii lafee arma keessa jirutti taate. Santuun jira rakkoo kanatu miidiyaan uummata keenya akka buqqa'eellee himuu hin dandeenye isaan godhe fayyaataa jiraadhaa isinirra dheeressee bultiin gaarii jenna. Isa dhufuufi walitti deebina rakkoo ilmaan Oromoodhaa abba jaalate abba jibbe hanga dandeenye waan rakkoo keenya ni dubbanna jechuudha. Rakkoo Oromoo guutumaa ni dubbanna. Oromiyaa keessa waan deemaa jiru quba qabna kana jennee garuu hin baafnu isaanuu hin baanne waraanni bakka ga'ees lafa booji'aa jiranis lafa fudhataa jiranis quba qabna dhagaa jira jechuudha. Takkaan Finfinneen hamma kana geessee jirti jechuudha dhiyaatte. Darba biraanis akka marfamtee jirtutti dhagaa jira. Inni waboon eessa ga'ee jirti billee farmaa ga'ee jira jettees sabri godhi. Yedduu tana eegi waan dhufaa jiru. Eegi waan dhufaa jiru sii gadi baha. Fayyaataa jiraadha bultii gaarii. Salaamu alaikum.